Yakka keenya daangaa baheef nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amrii hunduusine zinaan taphaa kubbaa ta'e nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amrii hunduusine qaanyaa malee dirree bahee nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine qaanaan illeen irraan bahee nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine intarneetaan faffaca'ee nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine tarbiyaanuu kana tahee nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine kan viidiyoo laalataa'e nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine oduun ummata islaamaa yeroo har'aa nagayuu waan nama ajaa'ibu xiqqoo guddoosaa tahuu dargaggeessi islaamaa har'a yoo lafaa ka'u biqiloonni guddinaa fi namni taa'ee lakkaa'u waa'ee jaalala dubraati kan inni itti yaaddahu keellaa tanatti kufa bira dabruun dandahu yeroon saani dhumataa osoo kanaaf dhama'u baratee dalagatee galma tokkolleen ga'u eessaan galma gahu asid dabde dubbin nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine meesha marran islaalaa tahaadha abbaan islaamaa hidhiin jirri fakkaatti diimessite qalamaan hidhii diimessuu kana kaayyoon isaa waa lama tokkoffaan kuffisuudha tarbiyaa diin islaamaa lammaffaan tahuu siti zinaa keessatti maama hidhii diimessuun kuni dambanyaa itti wahama yoo hidhii diimessite jaalallee isii tahama zinaa dalaguun kana haasayaa bifa qaman ati mee sajirta yaa abbaa islaamaa ijji kee kana argoo irraa maaf ta'e jahama maasiyaa jaraa qixxeessitu irraa qoodama ka jaraa sinaa batta keetu qaraa guddama silaati guddiftee tarbiyaadhaan ganama salbinni gurguddaan kun maaf nu keessatti argama salbinni nu keessa jirru har'a yoom lakkaa'ama meeqa rabbahi halkanii wayta sa'aatii lama wal ammatee dhaabbata bilookiin hundi nama kana nubbeekaaf rahmaan nu sochoote dachiine nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine hidhii diimessuu kana nu duraan kanu behinuun ambata karra garra yoo karaa irra deemnu maal jedhee sinitti ma ambista waliin behinu wama keenya dubbanna waan nama biraan geennu hidhii diimessuu kana bifa zinaa yoo jennu namni jara fakkaatu jara tahuu nuun kennu maal godni moggaarra deemnuuf badee jirtee dubbiin nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine osoo muslimni hin jirre bardachiin hin jiraattu wallahi sababa keenya jarris ka har'a nyaattuuf yoo ka'ati diin dhiiftee kaatee jara fakkaattu waan rabbi irraa si dhorgee keessa seentee kalaayitu zaahira yoo agarte akka dachiin siin daayitu haganaattu seenaftu gaafa duute dubbiin nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine ana waa hundumarraa wanti na sodaachisu tarbiyaan baduu kana hedduu kan na yaachisu tarbiyaadhaan argamadiin kana jiraachisuun dhaloota lafaan dhufu bordiin kana dhaalchisuuf har'a nurra dirqamadiin irratti leenjisuun mee isinii isa yaachisu jabaadhaa yaa ikwaani nu qajeelchine Rabbi amriin hunduusine
bu'uurri diiniin keenya durirraa ijaarame ummata bu'aa qabu ka imaanaan guutame kanatu tubaa tahee din rabbiin asarame ba'aa nagana ulfaatu bara dhiiraan baatame ka arra hedduu nama caccabe jaladhume lubbuu fi dhallame bor guutamuuf jahannamiin nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini mee namni gurra ofiiti seenaa sahaabaa dhagayu kaasa wajjin beeku jarri dargaggoo ta'u baay'inni sahaabotaa dardara lafaa ka'u kaan diin keessatti dhume rabbi isaatiin wal gahuun kaan diin keessatti dullume kidmaa diinii bobbaa'uun ka har'a seenaa isaanii yoo kitaabni haasa'u namni imaana qabu uf wallaalee dhama'u ija isaa irraa dhimimmaan dhangala'u maal wanni seenaan jara akkanatti mi'aayuuf daa'imaa fi aanan caalaa qalbiin itti si'aayuuf jaaratu haqaaf kurfaayuun bakka hangayan amrii diine nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini yakka keenya daangaa bahee nu sochoote dachiine nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini dubbiyyoo keessa deemne baay'ee nu fageessite yeroo qabnu tanallee nu harkaa xiqqeessite asuma gabaabsine waadha mannaa walitti wanni amma dubbanne hundu armaan olitti jabeessaa na qabadha amaanaadha sinitti dhiirattoon soorammadhu keessattuu yaa dubarti qoodi ilmaan guddisu harki caalaan sirratti mana keessa leenjisi gannuu baasi alatti seenaa galmee si asirratti si badhaasa rabbiin nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini caalaan dubartii keenya har'a koonni isaanii nyaata qofa qopheessu shunkurtii zayitiidhaani kana qofa dhaabbate har'a qoonni isaanii qooda ilmaan guddisu lafumatti dhiisanii ilmaa waan beekan irraa manatti hin barsiisani daa'imummaan tarbiyaa islaamaa qabsiisanii yoo badii irratti arganii irratti hin dinniinanii ilmaan ijoollummaadhaan badii irra dhiifnanii lamuu namaan qabamtu ganama gadhiifnanii halaala ta'aa faraamni hin sodaatan rabbiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini fedhuma rabbiitiini barnamni jallachuuni karaa nabii gadhiise jaahiliyyaa qabachuuni ammas harkuma isaa jira jallisuuf qajeelchuuni kaana sittuu fokkise kaadha si bareechuuni garuu nurra dirqama da'awaa biyya geessuuni baaxila ijaan argaa nurra malu callisuuni karaa haqa baaxila biyyaaf addaan baasuuni nama beekurra malti haqa namaaf ibsuuni fakkeenyuma anbiyaa har'a nulleen ta'uuni bor khaaliqaa wal gayooni qalbii qulqulluudhaan nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini ergaa kan koo xumuruu fasumarra dhaabbadha waa'ee tarbiyaa kana isinitti dhammadha amaanaa na jabeessa isin bira kaayadha uusiikum bitaqwallah rabbii keessan sodaadha naafis rabbiin na kadha hamleen koo nasriidiin nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini hamle nama hundumaa isaa ka galmaan gayu gargaarsa isaa malee maalillee tarban bayu anda'iifa miskiina waa takkallee hin danda'u nam jabaana seetanii yoo isini taasayu isatti hirkannan garuu rabbiin lafa nan kaayu irbee naman sinsinaayu inni akka keessani nu qajeelchi rabbi amrii hunduusini
dubbii kana barwanni ankaaseef yaabboleessa jaalala keenya har'aatu bar shari'aa faallessa irbaasin sinni kana shari'aan ni daangessa rabbiif walaa jaallannu borunuuf gaaddiseessa akka bornu baafatu fitnar dalmaa sharkeessa asirratti mee dubbii tokkon siniif odeessa gaaf tokko soo qaraano minhaajul muslim keessa hadiisa nabii rabbii waa'ee obbolummaa keessa sadarkaa siif odeessa dhagahimedha qalbiin nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini obbolummaan islaamaa durumaa shartii qabdi taboru rabbiin biratti sadarkaan isii widdi ati nama santaanaan garuu ta'uun hin dhibdi asii fajjosuun qabne firdawsii masi fiddi wallaahi qaama kan keerratti haraama ibiddi kanaaf ruhiin har'a diddi bar obbolummaa diini nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini shartiin isii jalqabaa durumaa rabbiif ta'u ammas lammaffaan karaa rabbii keessatti ta'u soddummaadhaaf gosummaan keessa galuu hin danda'u qabeenyaaf wal jaallachuu kanarraa qullaa ta'u kana namni keenya har'a waliif ol ka'uun bu'uurri obbolummaa bakkinni irraa ka'u ati rabbiif jaalladhu inni yeessallee ta'u qabeenya kan kee keessatti ammas hin haddan bahu bakki ulfaatan kana ka har'a nutti dhaayu rabbiif jecha jaallannaan duniyaarra simmi'aayu maalillee ittiin qixxaahu bar obbolummaa diini nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini obbolummaan akkana rabbii keenya biratti sadarkaa guddaa qabdi duniyaadhaaf akiratti kursiidhaan nuura jira arshii rabbii cinatti tuuta takka tutaa'a jedhan achi irratti fuulli isaanii nuura uffanni jaraa marti kan namni itti hawwuu laalee achi irratti shuhadaa jettamoo hatta anbiyaa marti rasuula gaafatanii sahaabaan achi irratti khayrii wahii dhagin nan takka waa jaalatarti itti manii achirratti laali nabiyyul amiin nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini jedhanii nabiyyiini dhagayaa sifasaanii nama akkasiin galuuf akiratti jazaani nama saf wal jaallate achi kaaya rahmaanii jennaan namtichi tokko jedhe abaa hureyraani jaalallee si godhadha inni isaan jennaani shartii si takka takkaan inni itti lakkoofnaani keessaan ta dunyaa tana maqaa itti dhoofnaani naan shariikomuu qabda jedheeni qabeenyaani namtichi baqaate achumaani laaftuu miti bar dubbiin nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini yakka keenya daangaa baheef nu sochooti dachiin nu qajeelchi rabbi amriin hunduusini